akkam jirtu naguma jecha kanneen channel kana hanga yoonaatti subscribe godhaa barnoota yeroo yeroottanis ni gadhiisu dursa akkasiin ga'u jecha akkasumas immoo hiriyoota keessan namoota daa'imman guddisan affeeraa amma waa'ee daa'imman yeroo ilkaan biqilchuuf jedhan mallattoo akkamii agarsiisuu danda'u kan jedhu irratti barnoota gabaabaas ni qabadheen jira hanga dhumaatti na hordofaa akkasumas immoo gaaffii yoo qabaattanis koomentii jala naa kaa'a kan isin qopheesse gaaffii maatii hedduu waan ta'eef sirriitti hordofaa. Daa'imman hedduun umurii ji'a 4 hanga 6tti yeroo hedduu giddu galeessan umurii ji'a 4 hanga ji'a 7tti ilkaan jalqabaa biqilchuu eegalu. Haa ta'u malee kan ji'a 3ttis biqilchuu eegan jiru kanneen amma waggaa tokkotti immoo hin biqilchina jiru kun garaagarummaa qaba. Akka giddu galeessaatti garuu naannoo ji'a 4 hanga ji'a 6 ilkaan biqilchuu eegalu. Mallattoolee yeroo daa'imman ilkaan biqilchan mul'atan hedduudha. Daa'ima birattis garaagarummaa qaba. Daa'imman tokko immoo gonkumaa mallattoo hin qaban yeroo ilkaan biqilchuuf jedhan jechuudha. Kanaafuu mallattooleen kun hedduu ta'anis kanneen keessaa kan yeroo hedduu daa'imman hedduu biratti mul'atu kan baay'ee kooment ta'e isaan isin kaasuun yaala. Inni jalqabaan amala dhabuudha. Amala dhabuu jechuun irriteebil ta'uu inni cannacamu amala dhabuu dafanii boo'uu ni xaxuu salphaatti boo'u jechuudha. Kanaaf amala dhabuun mallattoo yeroo hedduu daa'imman yeroo ilkaan biqilchan mul'atan keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni gara biraan immoo fedhii nyaataa hir'achuudha. Harma hodhuu kanallee inni hir'isu nyaatas jalqaban yeroo ta'e ji'a guutanii fedhiin isaanii ni hir'ata jechuudha. Akkasumas immoo gororri hedduu baay'ata. Baay'ee gororu kanaan dura maatiin beekan addatti gororri hedduu baay'achuun akkasumas immoo gurraa fuula isaanii hedduu ofooqu. Gurraa fuula ofooqu yeroo amala dhaban sana gurraa fuula ooquun koominiidha jechuudha. Akkasumas immoo waan isaan hooqsisuuf quba isaanii dabalatee waan hunda gara afaanitti geessu. Waan akkan kana bakki ilkaan biqilchuuf jedhan sun isaan hooqsisa. Hooquu waan barbaadaniif quba isaaniis dabalatee wanta harka isaaniirra jiru hunda gara afaan isaaniitti geessuun of hooquu yaalu jechuudha. Akkasumas immoo bobbaan isaanii xiqqoo kan duraarra ni qallata. Akkasumas immoo xiqqoo amala dafee dhufuu qaba. Kanaan dura daa'imni sun guyyaatti si'a 2-3 bobbaa baasa taanaan yeroo ilkaan baasu fedhan immoo guyyaatti si'a 4 si'a 5 ta'uu danda'a. Akkasumas immoo xiqqoo qallata baay'ee garaa kaasa isa guddaa sun ta'in kan kanaan duraarra kan haati beekturra dafee dhufa akkasumas immoo xiqqoo qallata jechuudha. Haa ta'u malee wanta maatiin beekuu qaban keessaa inni guddaan maatiiwwan tokko daa'imman yeroo garaa kaasaa cimaa qaban yookaan dhibee garaa kaasaa cimaa qaban yeroo tempereechar isaanii dabalu yeroo baay'ee haqqisan yookaan hooqisan yeroo baay'ee bo'an mallattoo ilkaan biqilchuuti jechuudhaani dogoggoraan jechuudha. Mana yaalaa geessuu dhiisuudhaan daa'imni dhibee biraa keessa akka seenu taasisu jechuudha. Haa ta'u malee garaa kaasaa cimaan ho'inni qaamaa dabaluun qufa'uun baay'inaan haqqisuun gonkumaa harma hodhuun kun mallattoo ilkaan biqilchuu waan hin taaneef maatiin kana beekuudhaan yoo daa'imman mallattoo akkasii agarsiisan dhibee biraa waan ta'eef mana yaalaa geessuu qabu jechuudha. Akkasumas immoo hundee ilkaanii yaala aadaan riqsiisuu kan jedhamu tokko jira. Yeroo daa'imman xiqqoo amala dhaban ilkaan biqilchuu fedhanii mana yaala aadaa geessuun riqsiisu kunis dogoggora waan ta'eef akkas gochuun gaarii miti. Kanaafuu yeroo daa'imman wantoota salphaa ilkaan biqilchuun dhufanii alatti mallattoowwan biroo mul'isan sababa ilkaan biqilchuu waan hin taaneef mana yaalaa geessuun dirqama jechuudha. Mallattooleen kun giddu galeessaan guyyaa 8 turu jedhamee yaadama erga dhufanii. Haa ta'u malee daa'ima tokko gara daa'ima biraatti garaagarummaa qaba. Mallattoon guyyaa 2-3 qofaaf mul'achuu danda'a. Akkasumas immoo daa'imman tokko birattis immoo guyyaa 4-5 mul'atee achi immoo badee yeroo biraa immoo deebi'ee dhufuu danda'a. Daa'imman tokko biratti immoo hanga 7-3-4 turuu danda'a jechuudha. Kanaaf giddu galeessaan guyyaa 8 turu malee daa'imatti garaagarummaa qaba jechuudha. Wanti kun yoo baay'ee isaan jeeqe wantoota maatiin gochuu qaban yoo ilaalle inni jalqabaan haadha buddeenaa afaan kaa'u. Haadha buddeenaa jechuun injeraa nyaata jedhamudha. Haadha buddeenaa afaan kaa'uun kuni daa'imman sun naannoo ilkaan itti biqilchan waan isaan hooqee jechisiisuuf hooquu waan barbaadaniif yeroo kana afaan keenyu immoo wanta san amala dhabuun sun akka isaaniif fooyya'u ta'a jechuudha. Kanaaf haadha buddeenaa afaan kaa'u yookaan injeraa nyaata fayyadamuun barbaachisaa ta'uu mala.
Lammaffaan wantoota qulqulluu daa'imman ittiin taphatan kanneen tasa hin liqimsamne yookaan kanneen gurguddoo ta'an jechuudha. Yookaan immoo harkuma keenya kana sirriitti saamunaadhaan dhiqannee quba keenyaan bakka ilkaan biqilu sana sukkumuuf jechuudha. Akkuma suura kanarratti argamu meeshaa daa'imman ittiin taphataniin kan hin liqimfamne kanneen gurguddoo ta'an afaan kaa'anii kun rigaafii jira jechuudha. Yeroo akkas godhan kana naannoon sun waan isaan dhoksisuuf rigaaf jechuudha. Akkasumas immoo quba keenya sirriitti qulqullina isaa eegnaan bakki ilkaan biqiluuf jedhu sana sukkumuuf yookiin dhuguufuun gaariidha jechuudha. Yoo xiqqaate amala dhabuun sun hin dhiisa jechuudha. Akkasumas immoo daqiiqaa tokko yookaan daqiiqaa lamaaf uffata xiqqoo bishaan dilalleessituu keessa tureen jechuun bishaan dilallaa'e yookaan bishaan yookaan immoo yoo aayis yookaan cabbiin jiraate cabbiitti uffata xiqqoo maruudhaan ilkaan bakka isaan ilkaan biqilchuuf jedhan sana kaa'uun barbaachisaadha jechuudha. Akka suura irratti argitanitti fooxaa xiqqoo yookaan uffata xiqqoo bishaan baay'ee dilallaa'ee itti cuubuudhaan bakka ilkaan isaan biqilchan sana yeroo keenyuuf baay'ee itti tola. Amala dhabuun sunis hin dhiisa jechuudha. Kun egaa akka isaan amala hin dhabne isaan gargaara. Guyyaa muraasaaf akkasuma kun ofuma isaa deebi'ee dhiisa jechuudha wanti kun yeroo isaan ilkaan biqilchan. Akkasumas immoo dawaa akka parastaamoolii yoo baay'ee amala dhaban parastaamoolii karaa findixxaas haa ta'u karaa afaanii kennuu fi amala dhabuu sana ni hir'isaaf jechuudha. Akka waliigalaatti kana kan qabadhee jiru gaaffii fi yaada qabaattan koomentii jala kaa'aa galatooma.